inni kana nan siin jechaa jiru Hamzaa Sheekh Jaabir kun mormii naafiin mormii faallaa fakkeenya faallaa teenya haa deemu isa qofaa miti yoo fakkeenya fi sinas garagaltan Hamzaa Sheekh Jaabir akkana ta'e kana amantaa balleessee nuuf haa hidhamu nuuf ajjeesamu yoo ka jettan taatan warri aqiidaa Hamzaan hordofisuun guututti haa hidhamu jechuu kooti. Okay, fayyadai. Okay. Ayya ustaz Riya dugala somi yaada bareeda qabte. Ati akka aqiidaa keetitti haa ta'u akka ogummaa barnoota muuxannoo amantaa ati qabdutti haasoyni Hamzaan haasee qabxiilee shanan amma kaafne kun sibiratti deeggaramaadha moo mormamaadha akka amma bayaanatti? Obboleessa kiyya ani laa dhaggeeffadhu la abbaan fedhe waan fedhetti amanuun mirga qaba. Garuu inni yaada kana kaasuudhaaf laal anas ta'e abbaa fedhes ta'e maaliif yaada kana kaaste aqiidaa Hamzaan na barsiisa yaada kana inni kaasuun isaa. Aqiidaa kitaaba kam inni dubbisaa jiru kitaaba kam inni hordofaa jiru bal'aan an wallahi jaalattanii jibbitanis anaan maraatanaan jettanillee ani duraanuu namoota akkanaa kana aqiidaa isaanii hordofee isinii dhaamaa ture aqiidaa gajjaa rabbi sodaadhaa baradhaa jedhee isinii dhaamaa ture anaaf immoo Hamzaan aqiidaa akkam akka hordofaa jiru ittan gammada miidiyaa sanirratti bee waa'ee kanaa haasa'u shuk si dhageessaa gurratti si calawu an akka Muhammad bayaanetti ittan gammade. Itti gammadde moo itti gaddite? Ittan gammade aqiidaan isaa ifatti dirree naa ba'uudhaaf duraan akkamittan dirree baasaa. Okay. Ittan gammade. Akkana. Amma Muhammad bayaanaati aqiidaa isaa tanumaaf taniitu aqiidaa isaa bartee itti gammadde malee kijiba inni amantiirra kaaya kana. Lakki musaaf wanni keessi galle musaaf lakki. Boodema. No jechuun amantaa islaamaa keessatti Hamzaan eenyu akka ta'e baga ibsee. Mootummaan bilaashitti lafaa fuudhee inni dura mee maal irratti hidhame? Yoo amantaa arrabsu qaba bakka inni amantaa arrabse as kenna. La Muhammad bayaan isa bicha osoo hin taane Itoophiyaa keessatti amantiin islaamaa kabajamaan jirtu dheengadda Nabi Muhammad afaan namaatiin arrabsamee osoo ittiin gaafatamin dhiise majlisni Itoophiyaa maal nuu fayyadu jira jenna kun. Hamzaa Sheekh Jaabir Hamzaa Ibrahim irraa waa takka hin qabu. Dura akhbaash irraa akhbaash deemee haayidhaan dhalu. Deemaa hidhaan dhaajaan akhbaash. Akhbaashiin guutuu yakkamtuudha Ustaaz Muhammad Bayaan. Waan barattanii qabu isin Ustaaz. Ustaaz Muhammad Bayaan Akhbaashiin guutuu yakkamtuudha jedhamu qabdi. Akhbaashiin guutuu yakkamtuudha. Akhbaashiin. Hai uno isin Hamzaa Ibrahim uno yakkama jecha. Ana biratti warri si rabbiin mormumo. Yakkamaadhe. Ana biratti warri si rabbiin mormu. Ana ala gabbaan akka jetti ana biratti Akhbaashii yakkamaadhe Akhbaashii yakkamaa miti jechuutti hin jiru. Yakkamaa yakka gubbaan hoggaa dalagee dhaloonni dhufaa jiru amantii islaamaa tanarraa maal baraa. Amma ati Musaab mee birummaa teessan isin laalaati Hamzaa Ibrahim laal hidhuu miti. Mee biroo magaa ijumaanuu laalame. Hidhuu miti filaan Itoophiyaa jira dhageeffadhu. Filaa Itoophiyaa jira gaafa isin amantii keessa akkasitti horiitan sanuu isin sheekkoti ennee isin jala yaaneeti matuma keessanii dabdanii yoo dandeesse ragaa wajjaase. La dhageeffadhaa Muhammad. Musaaf galii walii galaa dhiisinis. Ustaaz Muhammad Bayaan waati gaafadha gaafii gabaabaa uummata kanarratti ati amma Hamzaanii eenyummaa isaa isa sirrii eenyummaa isaa isa dhugaa osoo fakkeessuuf hidhoysuu ta'ee maal hin godhini eenyummaan Hamzaa amantaa islaamaa keessatti eenyu akka ta'e aqiidaa tam akka qabu hubannaa akkamii muuxannaa akkamii nama akkamii akka ta'e dirree if baasee if mul'isuun isaa naannoo gammachiisaa itti. Ammoo qabxiilee shanan reefuu akka dogoggoraatti nuti lakkoofne sun sibiratti illee akka dogoggora ta'e atis argaa baate. Ati illee akka fudhanneef akka isa kana malee nuti ergaa. Qoy yaada kee kanarratti qabxii reefuun tanaati naa kaaftee sanirratti. Ani Hamzaan aqiidan isaa maal akka taate qabxiisan inuu qabxiisan qofaa miti yeroo hedduu gaafa irra laal gaafa laal namni aqiidaa qulqulluu qabu beeku waan akkanaa kana faallaa amantiidhaa beeku. Namni tadhaa qoy qabxii Hamzaan kaasee san irratti an akka mataa kootitti aqiidaa isaa maal akka ta'e na barsiise. Ka itti aanu immoo ani ragaa inni fidate maali aboo maa amantaa faallaa amantaa deemta hidhamuu qabda osoo jechuun hin taane. Seeraan isa wajjinaasee ragaa inni qabatee fide san irratti anoo ragaan kiyya kana jedhee Hamzaa ummata duratti ragaa isaa baaxila san gartee harkaa balleessuudha.
Asimmoo sheekonni Okay, lafaa fayyadee, eeyyoo, anis kanneen akkasuma- nam fitadhaa qoy baalageen duriyyeen amantaa balleessee amantaa fitte sheemiidha wallaahi sheemi sanuu nama ustaadaa nama digirii waamee qafixate duriyyeen amantaa indi akkamitti duriyyee ta'a namni waan fedhetti amanuu mirga qaba amma hamzaa sheejjaa beekanan duriyyee jechuun hin daamu akka itti amanetti akka itti hubatetti deemu qaba. وإلا مو رجع خنني بالرجع والجناسة وقبل ماله شيء دريان من تبليس من البا كوي رجع ما وجين الناس ابن ما بقى قتن Okay, thank you. Fayyadee. إنده Yaada makee kanaan si gabbisa ustaaza kiyya kutaa kanaa kanni ani si amma si wajjin walii galeen jira yaada kan keessatti sirriitti nu badde akkana nu baddetti Hamzaan haasa'umsaa waan gaariidha eenyummaa isaa isa sirree mul'isee isaaf rakkoon qabu jettee ammoo أمس أصوه هيدا تنجر درت سيرا وجاسورا Qoy haafita ka please. Okay, qoy kutaa kaayee hayyee. Haasawaa Hamzaa irraa eenyummaa isaa barree isaaf rakkoon qabu jettee itti buutu waan bareedaadha. Garuu qabxii sadii moo afurtaa qabne fakkeenyaaf kanneen akka isaa wajjin wal qabatan akka kaabaa akka dubartii dhiigaa fi akka muuziqaa akkatti Hamzaan amanuu fi akkatti Hamzaan ibsisanitti hin ibsu akkasitti illee amanuu isaaf mormiin qaba jetti. Okay, fayyaa ta'e waan asi gaafachuu barbaade amma immoo deebiteeti Hamzummaan waan fedhetti amanuu fi waan fedhe dubbachuun mirga isaati warri Hamzaa gaafachuu barbaadan isa ajjeesuu fi isa hidhuun duratti wantoota inni silaa irratti haasee kanarratti ragaa isaa gaafatanii fi ragaa qabaatanii wajjin maaliif morminaa jetti. Waan asi gaafachuu barbaade asirratti ustaaza kiyyaa atiin maama bayaanii qabxiilee shanan Hamzaan kaase kana akkasitti sun hubattu nis hin deeggartu ati maama bayaan sagantaa sii qabnee qabxiilee shanan Hamzaan haasee kanarratti Hamzaa ragaa nu gaafachuu fi Hamzaa yoo si gaafate isaaf deebisuudhaaf hayyamamoodha. laal asirratti dabbal naani dhageessaa miti. Ani wajjaasawu miti ani nuun namoota akkanaa paallaa namoota waan akkanaa deeman kana maalummaa aqiidaa isaanii uummata kana barsiisuudhaaf osoo namni akkasaa kun dabalamee lafaa qa'e nin fedha aqiidaa isaa dhuffatee ajjalarra taa'urra tokko deebisuu biyyichaa miti wajjin mormu biyyichaa miti. Garuu namoonni sheekonni keenya afaanin isa arrabsu osoo hin taane yoo dhugumaan laal onnee tana qabaatan isaa wajjin kitaaba banatanii kitaaba dubbisanii sa'aatii godhatanii wajji haasawanii uummata irratti gadi baasanii deebisaa isaa san maalirra akka dhaabbate inni waan kana haasa'u wajji haasa'uudha arraba dhiisanii hidhaa dhiisanii yaa seerri maraataa miti seerri aqlila qaba seera hoggaa jennamni lafaa seera jan seerri kan si adabuu danda'u yoo ati amanticha arrabsite qofa yoo ati amantaa namaatii fi amantaa namaatti buute qofa seerri kan adabu abbaan fedhe waan fedhetti amanuun mirga qaba. Garuu Itoophiyaa kana keessatti firqaan meeqoo siisiin jan isinuun beeytan. Ammoo Hamzaa irratti duuluuf inni ajjeefnaan abbaa qiyya Hamzaan fira qaba lammiidha qaba akkanatti funya qurqurii ofirraa eeguu inni dandanii namni ija banatee ilaaluu danda'u hin jiru. Tayyiba hiriyaan kan kee takkaammoo saayimni kan kee sheekaa roobee kaa shugutii kaasee keessaan itti ergaa ture isa faadha kamiin laaltaati. Maali? Sheekaa roobee. Hamdaa sheejjaa bireessaa irraa keennafi. Mama bayaani sirriidha jeelakke namni yoonii fi yaada biraa qabaate qawwee nama fiiguu nama arrabsu osoo hin ta'in kitaabaan namatti haasa'udha. Waliigallee tun ammoo beekumsa jedhamti. Kaan ammoo gartee nuti isaanii gadiifirraa ajjeefnaa jechuudha nama agarsiifti. Yoo beekumsi jiraate akkuma inni addunyaa irratti dhufee kijibee atiis addunyaa irratti ol baastee kijiba taachuusaa isa beeksisuudha. Yoo beekumsi jiraate akkasitti amante. Amma fakkeenyaaf aqiidaa jedhan sheekaa roobeetii fi abbaa caaliidhaa kun rabbiin footoo qabaa jedhanii amanan akkamirraa laaltanis. Eenyurra badaadha Hamzaa fi isa. Abbaa caalii maal jette? Rabbiin suuraa qabaa jedhanii amanan. Rabbiin Subhanallah. Footoodha qaba jedhaa hin amanu akka Muhammad bayaanitti. Ati teechuma dhiisitee ta'addaati. Sheekaa roobee sagalee isaatiin harkaa qaba. Rabbiin suura qabaa hin jenne suura qabaa je. Mee amma Hamzaa Ibraahimii fi abbaa caaliitii fi jara kana kamtu irra bada? Jara kana irra bada. Rabbiin suura qabaa. Jara kana qaba warra rabbiin suura qaba jau kana turra bada. Ate kifadme. Abbaa caalii isuma ustaz. Abbaa caalii inni gisee gari gariitti saadha nama arrabsa.
haadha namaa guyya tokko haadhatii akka ijoolleen arrabsiisanitti Ati agenda ni sobda barsi ati agenda si. Ati follow barbaacha faggoottomte maaliif ammammaatti follow kee miidhagina Sani galuu follow dandeenya. bara ani TikTok irratti haariyaa miti bar follow dhaaf abbaa caalee. Erga yoomii haasaan kee akkasii kamarree uuma gadaantummaa razaalinna akkasii kana haasofta bara yeroo baay'ee. Kun olaal arraba yoo feete arrabsi rakkoon qabu. Ansin arrabsu garuu. Jechuun waan Ammoo inni rakkoo sheekoo qaban hin jirru. jenne bara. Sheekoo Rabbi, hin jenne bara. Rabbi suura hoggaa. gara yaada Hamzaa Ibrahim kanatti Wallahi. kana booda Koy kana goona abbaa caalee asirra goo yaada qabaate ustaaz itti deebina abbaa caalee ustaaz abbaa caalee itti deebina nama ustaaz Hamzaa si yaada keessatti godhadhaa koy mamma biyaan godha karaatu Ani dhaamsa Rabbi yaada tokko keessatti irra deebi'ee kana naamuuf dabbaal maal ta'e koy beektaa? abbaa caalee keessatti nu faa koy sitti nu abbaa caalee yaa koy Hamzaan ustaaz Hamzaan